Akkam jirtan daawwattoota keenya mariin kallattii dargaggoo Baaruddiin Musammaa yookaan abbaa pirezidaantii Maammee wajjin taasisnu jalqabeeti kan jiru. Isinis gara tamsaasa kallattii keenyaa dhufuudhaan akka nu hordoftan isin affeerra. Pirezidaantii Maammee yookaan dargaggoo Baaruddiin Musammaa baga nagaan gara istiidiyoo BBC dhufte. Okay, galatooma BBC keenya galatooma. Mee Baaruddiin eenyudha? Mee waa'ee kee nutti himi. Baaruddiin jechuun nama Oromoo haalaan jaallatu. Karaa daandii dhugaa, daandii haqaa fedhu, daandii haqaa fi daandii dhugaa kanarratti immoo nama waan itti amane tokko irratti jechuudhaan cichee waan itti amane sanaaf jiraatu yoo barbaachisaa ta'es wareegama ni gaafachiisa yoo ta'es kan wareegamuu danda'u jechuudha. Gabaabinaan Baaruddiin jechuun yookaan abbaa imaanaa Finfinnee pirezidaantii Maammee jechuun abbaa haqaati. Galatooma. Pirezidaantii Maammeen guyyoota ja'an dura paartii haqaa fi dimokiraasii uummattoota Finfinnee kan jedhu paartii hundeessee waraqaa ragaa kan yeroo boordii filannoo irraa argateeti kan jiru. Mee waa'ee isaa nutti himi, akkamittiin gara paartiitti seenuu akka dandeesse? Yeroo duraa gara paartiitti of jijjiiree seenuu hin barbaanne paartii kanas jechuun akkuma duraan itti beekamu sana aktivistummaa koo jechuudhaan akkuma biyya alaa yeroo jiru waggaa dheeraa yeroo dheeraadhaaf waan dalagaa ture waan irratti bareechee beekamu isarratti dalaguuf fedhan ture. Garuu adeemsi amma deemaa jirru adeemsi amma mootummaan amaanaa qeerroof qarree amaanaa uummata Oromoo kenneef kana yeroo ilaalu waan nu ceesisu waan duraan jechuudhaan yaada isaa ilaalcha isaa dubbii isaa yeroo dhaga'ee biyya galuu fi yeroo dhufe garuu wanti hundi jijjiirameera. Mootummaan amma jirus yookaan immoo amaanaan jarri paartiin amma amaanaa fudhatanis uummata keenya gananii jiru. Kanaafuu carraan jiru uummata koo jaalladhu kanaaf uummata koo kabaju kanaaf uummata koo wareegama meeqa kaffale kanaaf paartii ijaarradhee dorgomee moo'ee dheebuu uummanni koo fedhu bilisummaa uummanni koo barbaadu adeemsa waa hundaatiin karaa hundaatiin siyaasa uummanni Oromoo waggaa meeqaaf jechuudhaan siyaasaan cunqurfamee rakkatee jiru kana ceesisuuf dirqama ofii kootiin dorgomee moo'ee hojjedhee agarsiisuudhaaf gara dorgommiitti seenessi jira. Galatooma. Baaruddiin ati yeroo gara aktivistummaa kana hojjechaa turteetti abbaa imaanaa magaalaa Finfinnee jetteeti kan jalqabde. Waan san namni baay'een akka qoosaatti ilaalaa ture, akka waan qoosaa ta'e. Abbaa imaanummaa kana akkamitti jalqabde? Yaada isaa eessaa sii dhufe? Yaadni isaa akkaataa itti naa dhufee awwala namichichi ambaalaa daraadha jedhee namoota dhalattoota Finfinnee hin taane kan yaada jaraa ilaalcha jaraa tokko ta'e qofa walitti qabee kan isaa waliin deeman addaraashii mana cidaa kireeffatee achirratti baalaa daraan bararaan jedhee of gurmeessee uummata jeequ jalqabe. Wareegama dhiiga qeerroof qarree meeqa wareegamni Oromoon wareegamuun hadhan jalqabne dura abbootii keenya akaakayyuu abaabayyuu keenya irraa jalqabe. Carraa haala kamiin jechuudhaan imimmaan Oromoo dhiigni Oromoo rabbiin biratti guuteennaan yeroon amma keessanii jedhee jechuudhaan hadha fidee jaarraa 21ffaa keessa gaafa rabbiin karaa nuuf saaqu isiidhuma nurkaa fudhatanii isuma durbaran sana nu hacuucuu, nu ajjeesuu, nu gabroomsuu, nu bituu Oromummaa keenyaan jechuudhaan akka hin boonne Oromummaa keenyaan akka intini hin jiran jechuudhaan akkuma duraan jechuudhaan seenaa Oromoo saamaa turan seenaa keenya balleessuudhaaf waan harka galte kana fudhachuudhaaf yeroo inni yaadu nan laalee abbaa imaanaa Finfinnee jedheen of gurmeessee yaadii ofii gootifan mana taa'ee akka carraa ta'ee artiist George Abbuu kan jedhamu jira. Mana isaan ture sooma keessa nan yaadadha. Maglacaa wayii kenneenni musliim maxxee ነው እንዲሁም ኦሮሞ ከፓሪስ ነው የወጣው ከማዳጋስካር መጣ ዋን ጀዱላል ከናም ድረስ ሞ የሮ ሚኒሊክ ጋዜጣ እንደጀደሙ ሰነ ከ20 ሚሊዮን ኦሮሞ 1 ሚኒሊክ ይሻላል ሲጀዱ ሰነ ፈይቲ ሰሙኪ የከሰተረ ነሚ ማኔዳ ዳባው ኦሮሞ ገለቴፈተ የሮም ሞ ተከተረ ይችላል አንጎኒ ሞ ኦሮሞ አርተገለ ይችላል ኦሮሞ ተፈተው ተቆማ ኦሮሞ ከናፉ
tokkummaadhaan miti karaa inni barbaade jechuudhaan karaa inni hodhameen karaa jarri hodhamanii karaa jarri fedhaniin keessummeessuu akka dandeenyu siyaasaanis beekumsaanis giddudhaanis karaa jarri fedhaniin jechuudhaan keessummeessuudhaaf abbaa imaanaa Finfinnee jedheen gara paartii koo hundeeffadhee jiran. ሁላችሁ አንድ ላይ ስሩና እንጀዴ ተነጋገሩ ጀዴ እድል ልስጣችሁና እንጀና ናን ፈዱ ዋን ከነም በርባዱ ህጋዊ ትክክለኛ ባላደራዎች ዮካኒ ሞ ሴራ ቀበሰኑ ከናፉ ይሳወሊን ነመ ሴራ ቀበሰ ሂንታኔ ወሊን ታኤን ዱባቸው ሂንፈዱ ደን ዲሴ እንዴት ያን ፍድድ የሮሎ መሰዲ yeroo tokko immoo motoraan gara mana maxxansaa fa'aa deemte jedhamee miidiyaa hawaasummaa irratti waa'een sun haasa'amaa ture. Maal ture waa'een sun maaliif achi deemte? Gaafa sana soomni hiikamuudhaaf Ramadaan isa darbe sana soomni hiikamuudhaaf bultii lama ta'a. Waan ajaa'ibu namichi jechuudha misuma abbaa Finfinnee abbaa imaanaa Finfinnee isaan wal qabatee isaan dura jechuudha. Betu inni hin ijaaramin biyya alaatiin dhufeenis inni san haaraadha. Taa'eedhuma bakka tasgabbaa'ee alhamdulillah mootummaatti kana sidee garaadha. Osoo hin jedhu dhumarra gaafa laalu እዚህ ቤት መግለጫ ሰጠውም ጀዳ የአዲስ አበባ ፖሊስ መርማሪ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኃላፊ ዋና ኮሚሽነር ዲፈማ ጋፈታ አብይ አኩማ አርጊተን ሰና ካሁን በኋላ ባላደራ ምናምን የምትል ከሆነ ግልጽ ጦርነት ውስጥ እንገባለን እንጂ ሞቱማን ይሶዳታል እንትሪን ይሶዳታል ፖሊሲን ኮሚሽነር እኛ አላከራየን ባባ ሆቴል አዲ ኖሪዝ ሜሪ ኦሮሞ ሜሪ ሊከለሰት ቀብሳም ለኪ ቦ ኤሮኒፍ ቀረን ከለሳ አከሰነ ታኒ ወሬ ከመከነ ፊደሊ ጨልመ ዴታ ይላሉ ጀዴን ወይ ነሞኒ አከ ሚዲያ ጀራቲ ሀበሾኒ ባይዘዌ ሚዲያዳን ኢባኑቱ ኡሙ ጀሪ አኩመ ዱራን በረን ሞራሊ ኮር ረጀተኒ ነጥብኔሰኒ ነማገድ ነጎደኒ ጠባ አለነ ጎቹፍቶ ጀሪ ኢላልቺ ጀራ ሚዲያን ጉቱሱ ሞተራን ከን እንደኔ እቲናሰውፍ ዱቢሱፍ ሙስሊም መጤ ነው ሙስሊም መጤ አይደለም ሙስሊም መጤ አይደለም ኦሮሞ ከማዳጋስካር ነው መጣው ነው ለከሲኔ ከነማ ገጋፈቹዳፍ ቀሮ ጽንፈኛ ነው ሸባሪ ነው ስብሰባ ላይ እንደ ሰደል ከለከለን ማል ወንቲኒ ዱበት ሁንዲኑ ኡመተ ቴንሽን ነው በቃ ጨራንጂ ለቀይ ሳና ሰውን ቀበንጀሌኒ አንሳን በሩሳኒስ ቤኩምሳኒስ ቤከምቲዳኒስ ማሊኑ ያኒ የሆነን ቻሌንጅ እንለ ወልቂጣ ከናፈ ለቀቲና ሰውን ቀበጀሌ ላይ ቪዲዮ ለጋ ሞተራን ዲሜ ያው ሰነጎደ ወንቲ ተይተይ አንገን ሞተራን ለቀዴ ቤገሉቲ ሰበር ዜና ናሆም ቲቪ ብስራት ቲቪ አስራት ቲቪ ኢሳት ቲቪ ጉቱን ሰበር ዜና ወይ ማለት ኦሬ ወዱ ሰምብርቱ ጀዳሜ ከን ኦፍ ኮርስ ጋፈም መነገሉ ማነት ዴዲው ባይጋም ለጀተ ቃለቲ ሲማንና ክሬሲ አካም ኖ ባይጋም ለክ እንዳትገባ ማኖር ፈልጋሉ ማኒ ኩኖ ኩቶ ፊላለ ጋፈን ሰኑ ሚዲያ ረቡቱ ገዲሰዲ ሃየን ጀዴ ማል ጀደ ቶሬ ወዱን ሱን ማል ጀደ የፖለቲኩ ጽንፈኛ ናሆም ቲቪ ሴኑ እንደሱ ላልተ እንደውም ናሆም ቲቪ እንደም ቡልቲጃ ኢሳቲፍ ናሆም ቡልቲጃ ጀሬ ኢሳት አጀንዳሉ ነው ወረደ ሰበር ዜና የሆነ ጽንፈኛ ደጋርቶኒ ሳ ፕሬዝዳንት ማሜ ጀደኑኒ የሰባዊ መብት ተከራካሪ ለኢትዮጵያ እንደዚህ ከፈለ የአዲስ አበባ ባላደራ ማል ሊገለው እንደዚህ ያለው አየን ጀዴ በቃ ሲኒማ ፕሮፓጋንዳ ጀራ ወልቤና ስሪት ወይ ሶሻል ሚዲያ ከና ስሪት አከፍራ ዴክሱ ደንደኝ ወሊን እንት ዲጀነ ዱራኒ ኮ ወሊን ዱለበን ወያኔ ረቴሮ ዱሉ ሰና ተኮቶ ሰነ ቦደ ጋፉማ ኦሮሞን ፌት ዲጀዱ ኢናፋ ጀልቀበኒ የሮን ትጀረ ከደን እንጅሩ አንተን ቆዴስ እንጅሩ ቲናሶፍ ዴሜንትሮ ወይ ለሚል ኮፍኔ አባይ ማና መጋላ ፍንፍኔ ካነ ፈንጀዶ እስከንደር namoota galmatti waamee namoonni hammanaa bakka na buufataniiru isaantu abbaa imaanaa jedhee namoodee jedheet kaasaa jira ati hoo abbaa imaanaa eenyutti sii kenna sana booda namoonni hedduun keessaan dhufanii deeggartoonni kun sooshaal miidiyaa irra keessattuu namoonni hedduun kan beeku sooshaal miidiyaa irratti sana booda maal gochuun qaba namoonni dhufanii guutuun guruppii kireet goonee guruppii hedduu qabna sana irratti dhufanii maammee akkas ta'uun qabu jedhanii habtaamuu
kuush miidiyaa kuush hundeessaa fi URS maal jedhe sisteema hedduu galatoome Mahammad Tugudii Sixxee Abdii Muktaa Tolchaa Hussein Maddaa namoonni hedduun jiran Abdii Jamaal kan jedhaman namoonni maqaa jara kaasuu hin feene yeroo biraa intiniin jedhaa danuu na dhufanii guruppii kireet godhanii maaliif akka isaarratti intiniin jettu jedhanii waliin asofne abbaa imaanaa Finfinneen dhaqee dhalattoota abbichuu galaan gullallee hundaan waliin haasa'uun jalqabee hundinuu fedhii qaba achumaanan filannoo isa haqaatiin filannoo isa dhugumaatiin filatamnee abbaa imaanaa Finfinnee taane isa dhugumaa. Keessumattuu wal morkiin Iskindirii fi deeggartoota isaa waliin ture cimaa ture sii fi isaan gidduu jechuudha. Nageenya keetiif dhiibbaa hin uumu ture waa'ee nageenya keetii gidduu kana ture maal yaadatta? Rakkoon sirra ga'e fa'aan jira? Rakkoo hedduun narra ga'ee jira. Isa kamiin kaasee isa kamiin akkan dhiisu hin beeku yeroo ja'a booji'ameera. Yeroo ja'a qaama hin beekamne jedhamu isa maaffan na booji'anii makiinaa keessa na galchanii ergan intini jennee booda al tokko illee Oraayil safara jedhamu irratti akkuma kanaan makiinaa adiidhaan dhufanii osoo hin beekin na qabanii dhuma keessa na galchanii daattiin akkas na galu maal jechuun jedhama qoskosoo friend ምናምን afaan jiramtii geeddaranii afaan araadaa jedhan qoskosoo friend ዝም ብለህ ምናምን ይሄንም ቆስቆስ እንጂ ማለት እንጂ እና ናይ በዚህ ምናምን በቃ yeroo hedduu kanarratti waan hedduun waan keessa jiru yaa waan Oromoodhaaf yeroo dalagdu siluma yeroo galman geessu maaliif Oromoodhaaf yeroo dalagdu galman geessu miidiyaadhaan sitti duun qaamaan si hacuucuuf sajjachuuf si waqa dhabama si gochuuf dhufan ammas waadanu jira ammas immoo gandummaatti si galchu inni keenyaayyuu waa hedduu keessa ilaalcha hedduu keessa waan hin taane keessa si galchu emotional si godhu si maraachuu dhumarra jechuudhaan du'a saree duuta wanti kun akkanarra ga'u jechuudhaan waan hin beekuuf amma garuu alhamdulillah galan rabbiin ga'u hadha tokkummaan Oromoo waan ajaa'ibu tokkummaan qeerroof qarree waan ajaa'ibu tokkummaan uummata keenya waan ajaa'ibu wal cina dhaabbanna kana booda amantiin nuun qoodan gandaan nuun qoodan maalii nuun argatanu hangan dheengadda jechuudhaan booji'amee argiteetti miti sin dheengadda booji'ame sin dheengadda qeerroo boolee Mikaa'el dhufanii jira paakaan hedduun jira dhufanii masara dhaabaa konkolaataa fiddeef maa inni balleessiku maalan godhe haqa qabna abbaa biyyaati Finfinneen kan Oromooti miti qofaa miti Finfinneen kan abbootiin keenya akaakayyoon abaabileen keenya kan lafee jaraa irratti dhabaman shiraan buqqifamanii jechuudhaan akka hin taane bakka hin taane ganaa waa'ee Finfinnee irratti waa'ee Finfinnee kan Oromooti kan Oromoo miti kun waan tokko nama yaaddeessu waa'ee Finfinnee irratti handhuura Oromiyaati dhimma adda argatte noo kanaan dura shira abbootii keenya irratti dalagamaa ture jarri buqqifamanii jechuudhaan hadha fooqina dhaabbataa jiru kana seenaanis seeraanis gaafannee abbaa haqaa kan tokko lammaffaa abbootii keenya jara du'an Finfinnee irratti eessa jiru nuuf fidan kanaanis hin gaafanne lama sadaffaa Siidaan Minilik seenaa ta'a Siidaan Minilik an akka abbaa imaanaa Finfinneetti maal godha dubbii yoo dubbatanii fixanii gara duwwaa fa'a waa'een waraqaa ragaa kan beekamtii yeroo jechuudha boordii filannoo irraa fudhattee miidiyaa hawaasummaa irratti gaddifame namoonni dhugaatti hin fakkaanne waan suni dhuguma himee waan san illee nutti agarsiisa. Hayyee galatoomii kun waraqaa ragaa bu'aa ba'ii danuu dabarsee waraqaa ragaa mircaa boordiidha kun jechuun kana mootummaan yookaan immoo